Dhiibbaan sukkaaraa keetii 500 baay'ee ulfaatina guddaa qaba. Qomoo kee keessaa nama dhukkuba sukkaaraa dhukkubsatu jira. Mataan mucaa keetii bishaan duwwaadha malee sammuun irra hin jiru siin jedhu ati immoo nayin ani si wajjinan jira siin jedha Waaqayyo. TV kanan ilaalan ture. TV kana gaafan ilaalu namni Waaqayyo TV irratti achi baanii warri mana teessanii jirtanis warri as teessanis hundi keessanuu bakka jirtanitti wanti isinitti ulfaata isinirraa kaadhanii bu'anii namaaf kadhatu turan. Peestaalii tokko ammaareen haalaate doktoriin hospitaalaa Iraarraa qoricha dhiibbaa sukkaaraa sana gaafan TVtti quba koo qabee jedhu humni tokko dhufeena keessaa na hollachiise. Gaafan buufata dhaqee ilaalamu maal fayyadamtee si keessan jiru dhukkubni sukkaaraa. Obboleettiin koo maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhuftee? Maqaan koo Tigista Addunyaa jedhama. Oolmanni Waaqayyo naaf oole 2-3 jedhamee dubbatamuu hin danda'u danuudha. Isaan keessaa garuu Waaqayyo lafa itti abdii kutadhee seenaan koo addunyaa kanarraa hin darbadhee ani of sodaadhe gidduutti ariifatee gara koo dhufe. Innis gaafanii dhukkuba sukkaaraa dhukkubsadhe bara 2016 ji'a 8ffaa keessan ofirratti argee ani fayyuman jiran ture dhukkubsanne gaafan hospitaala galu dhukkuba biraa dhadhee gaafan laalamu dhiibbaan sukkaaraa keetii 500 baay'ee ulfaatina guddaa qaba. Qomoo kee keessaa nama dhukkuba sukkaaraa dhukkubsatu jira. An takkuu dhukkuba sukkaaraa kana dhukkubsadheen beeku qoricha isaas fudhadheen beeku. Maaliif fennaan peestaalii tokko ammaareen haalaate doktoriin hospitaalaa Iraarraa qoricha dhiibbaa sukkaaraa sana fudhadheen manatti gal. Achumaanii TV kanan ilaalan ture. TV kana gaafan ilaalu namni Waaqayyo TV irratti achi baanii imimmaan isaanii kana buusaniiti warri mana teessanii jirtanis warri as teessanis hundi keessanuu amantiidhaan wanti hin danda'amne tokko iyyuu hin jiru. Bakka jirtanitti wanti isinitti ulfaata isinirraa kaadhanii bu'anii namaaf kadhatu turan. Achumaanan boroo balbala kootii fiigaa dhufee dhaabbadhee jilbiifadheen yaa Waaqayyo siif wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Ati hundumaa dandeessa. Yoon faana miila koo dhaquu dhabaadheeyyuu ergaa fagootti humni kee daangeffamu ta'eeti qubni mana san keessatti hojjetu fayyaa koo isanatti ulfaate kanarratti hojjechuu qabadheen gara Waaqayyootti boo'ee nan kadhadhan ture. Innis Waaqayyo ariifatee hafuuruma qulqulluun nama kana keessa jiru gaafan TVtti quba koo qabee jedhu humni tokko dhufeena keessaa na hollachiise. Fakkeenyaaf mucaan koo xinnoon tokko jirti immaa koo ati bakka kanaan booda qoricha hin liqimsitu jechuudha bilisa nuu baate akka saba sanii jettee baay'ee tokko ajaa'ibsiifatti. Egaa Waaqayyo fayyiseera hin liqimsu jedheen qoricha sana akkuma sabni asii irra deemu faana miila koo jala kaa'ee rirriite. Gaafa rirriitee dhaqeen buufata nu bukkeera ture. Gaafa buufata dhaqee ilaalamu maal fayyadamtee si keessan jiru dhukkubni sukkaaraa maalidha qorichatti fayyadamtee naan lakki ani qoricha tokko iyyuu hin qabu. Qorichi ani fayyadame immoo isa fannoo irratti naaf dhiphate gaara Golgootatti dhukkuba koo hundumaa isatu naaf xumure. TV tokko ilaaleen fayyinni koo naaf ta'e tanan gaafan itti dubbadhu doktoricha akkas naan jedhe amantiin kee kun fiixaaf siifaa baasu naan jedhe. Samanatti nama fayyisu Yesuus ilma Waaqayyoof galannaa ta'u. Ittaansee ammas sanumaan odoon jiru taa'een 2017 gaafan itti galeedhu ji'a bara haaraa keessa namni Waaqayyoo sagalee garaagaraa baasu turan. Operationii ta'een ture dhala yeroo sanatti godhachuudhaaf eeyyamamaa miti. Operationii ta'ee odoon jiru Waaqayyoo kana keessatti ammas deebi'anii TVdhaan ammas hin kadhatu turan. Namni ani abjuudhaan gara keessan dhufu dhiibboon mana keessanii isinii hiikameeradhanii taa'anii sagalee gurguddaa baasu turan. Anis amantiitti inni dhukkuba sukkaaratti na fayyiste hundumaa gochuu waan dandeessuuf egaa ammas quba mana sanaa dheebodheen jira. Fayyinni koo kun ammas kan dhala koo kan koo fiixan ba'uu qabadheen boo'ee gaafsan soomiidhaan wajjin kadhadhan ture jilbiifadhee. Ammas itti fufee isaan akka sadaniinatti dubbatu turan gara abjuu dhufanii mucaan kee kuni harka tokko hin qabdu siin jedha doktoriin. Garuu Waaqayyo inni ati amanatti qaama guutuu fayyaa guutuu silaachuuf amantii akkuma ati isa baddatte seexanicha isa galleessarra taa'ee yeroo hunduma si dheebotu kana qaanessee
dhala silaate dhadina dubbatu turan anis itti amanee bakka gammadeera dhala nan argadhe milikkita tokko immoo naa kennu abjuma sanaan gaafa gara koo dhufan fayyisu harka waaqayyoo akka tofirratti dinqisiifattuuf gaafa mana qorichaa dhattu mataan mucaa keetii bishaan duwwaadha malee sammuun irra hin jiru siin jedhu ati immoo nayin anis wajjinan jira siin jedha waaqayyoo ergamaa Mikaa'elii sangafa siif ergeera hin sodaatinaan jedhanii dura kootii sokku turan anis itti fufee madaaluudhaaf afurri qulqulluun hojii akkanaa hojjete waan hin beekuuf gaafan buufata dhaqu dhuguma mucaan kee sammuu ishee irra bishaantu jira atamtamaan hospitaalaa Ayiraa dhaqi yoo Ayiraa dhatte malee furmaanni asitti hin kennamuufi naan jettee naasisu tokko natti natte achuma jilbiifadheen yaa Waaqa lafa sanirratti hojii kee hojjettee dhukkuba dhaloonni baay'een ittiin gadadaffaman odojii ol lakkaa'in odoggaan lakkaa'in narraa fuute eega dhala siilaadhanaan jette isa qaama guutuu akka ati naalaattu nana mana ani mana qorichaa dhaqee maqaa kee balleessu lubbuu dhala koo irratti eegga dodee jilbiifadheen kan isheen naan jette waraqaa ishee achumatti dhiisee fi kara mana kootti gale Waaqayyo inni dinqiif hamma kana ga'u naaf hojjetu ariifatee ammas deebi'ee dhufee waan nama dhibu keessaa gaafsan akkas naan jedhan akkuma dhala kana inni sii kenne eebba bara dheeraa si alaa danqame mul'ata bara dheeraa si alaa dhokate bara itti Waaqayyo sassaabee gara kee fiduudha malee bara itti fuula dukkanaatiin fuula saba Waaqayyo isa guddaa kana dura deddeebitu miti hin yaadda'inaan jedhu turan gaafa mana qorichaa dhaqu ooppereeshiniidha daa'uudhaaf yaaddoodha achumaan akkasadhan ammas afurri sobaa galeera waan ta'eef asitti da'uu hin dandeessu Ayiratti deessa garaa baqaffatteetta waan ta'eef jennaan lakki ani sagalee akkasiin nageenye sagalee lubbuu nagaa naa laatee fayyisaa lubbuu koo isa ta'e fayyaatti deessa naan jedhe harki aduun arran gawanaan hin jedheen natti xinnaata dhaabadhee dubbachuun odoon lafa kanarra daa'imeeyyuu oolmaasaa baasee fixuu hin danda'u amma gaafa Ayira dhaqu jalqaba asumatti deessa naan jedhan hospitaala Ayiraa gaafan galu doktariin irratti gegeeddarame ilaalee naguma deessa garuu sa'aatiin kee hin geenye egaa gooftaa maqaa kee akka ta'e eeggattu nana mana akkuma dubbadhe immoo fuula saba kee akka naqee dhaabadhee dhugaa ba'uuf amantii koo isa nammatittiin na jajjabeessite kana ogummaan haalaadhuti waan ani ittiin immoo hundumaa na dandeessisedheen waadaan galee inni waadaan nyaanne anis immoo saba amma kana baay'atu dura dandeettii isaatu na dhaabee amma lafa kanarra jirtan gaafin kee akka hiikamu amanachaa deebin kee akkasii deebi'u amanachaa Waaqa guddaa amma kana naa godhe sagalee keessan ofirraa ol kaasati Waaqayyoon naa galateeffadha. Ati dinqiin ati dubbattu kun hundumtuu mana teessee utuu TV handoof gaadi. Daawwattuuti kan inni siif ta'e qubi Waaqayyoo nama Waaqayyoo irra jiru addana duwwaatti hojjeta miti egaa afurri Waaqayyoo iddoo hundumaa jira waan ta'eef fageenya amma kana Waaqayyoon hin daangessin dhufee mana keetti kana hundumaa si hojjete akkuma tabjuudhaan argite namni Waaqayyoo ergaa sitti manamjuudhaan mana hospitaalaa gaafa deemtu mucaan kee mataa ishee rakkina jira siin jedhanii Waaqayyo inni abjuudhaan karaa nama isaa sitti dubbate garuu akkasitti si hiikee har'a mucaa nagaa baattee dhaabattee dhukkuba sukkaaraa irraa hiikamtee gooftaa jabaa kanaan maal jechuu jaallatta? Ani dubbiin arraba kootii baay'ee natti xinnaata oolmaan saadanuudha tilmaamees fixuu hin danda'u ammayyuu irraafaa bara baraan galanni walirraan cinne tokko abbaa koo isa waaqarraatiif akka ta'u duwwaan barbaada isin immoo sabni lafa kanarra jirtan ammayyuu itti naa dabalaati inni oolmaa tokko yoo nurraa fudhanne warqeedhaaf meetiidhaan miti jaalala tola isaa na jaallate jaalala tola isaa si jaallate Waaqayyoon naa galateeffadha dabalaa galata danuu illee danuu Yesuus ilma Waaqayyootiif